Artistii keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Xiiqaa Tafarii wallee haaraadhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siniin jecha har'a immoo viidiyoo kan biraan qabadhee dhufeera waan ta'eef amma dhumaatti na wajjin tura. Viidiyoon keenyarraa waa'ee artistii keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Xiiqaa Tafarii irratti waan ilaallatu waan ta'eef amma dhumaatti nu wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo akkuma beekamu sabiskiraayib godhaa. Sabiskiraayib gochuun homaayyuu waan tokko hin dhimaasu gaduma tuquudhaa wanta dhiibbaa qabu tokkollee hin qabu waan ta'eef egaan daawwattoota keenyaa sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Ittiin wal jajjabeessuun isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya yoo sheer gottanii artistii keenya kanallee fayyaduu waan danda'uuf akkasumas illee artistiin keenya kun walleensaa haaraa kun namoota hedduu bukkee akka inni ga'uuf illee akkan gargaaru ta'a jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu artistii keenya kana cina dhaabadhaa. Viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti sheer godhaa isiniin jecha gara viidiyootti sinaa dabarsu. Akkuma beekamu artistiin keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Xiiqaa Tafarii hundumti keessan iyyuu beektu artistii uummata bukkeetti jaallatamaa fi baay'ee illee kan uummanni jaallatudha jechuudha. Artistiin keenya kun akkasumas illee sirboota gameeyyii fi kan hedduu illee namatti tolan hedduu isaallee qabatee kan dhufee turee fi kanaan durallee uummata yeroo qabsoo yeroo jaalalaa artistii keenya lafa hundumaatti iyyuu kan argaa turredha jechuudha. Artist Xiiqaa Tafarii akkuma beekamu dhiyeenya kana immoo artistiin keenya kun gaa'ela dhaabbatee ture jechuudha. Gaa'ela isaa immoo haala bareedaa ta'een magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffatee ture jechuudha. Artistiin keenya kun sababa sanaaf illee artistiin kun gama aartii irraa xinnoo illee fagaatee ture jechuudha. Artistiin keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Xiiqaa Tafarii jechuudha. Egaan daawwattoota keenya artistiin keenya kun immoo amma immoo kunoo deebi'eera jechaa jira jechuudha. Artistiin keenya kun wallee haaraa mata dureen isaa lubbuutoo kan jedhuun uummata bukkeetti illee hedduu jaallatamummaa kan argachuuf deemu jechuudha. Sirbi kun kiliippii bareedaa fi hedduu kan miidhagullee itti hojjete artistiin keenya kun dhufaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya mee akkamitti simattu? Warroonni simattan koomentii jalatti libbii mallattoo libbii kaa'aa siniin jedha. Jaalala keessan artistii keenya kanaaf agarsiisaa siniin jedha. Egaan daawwattoota keenya eessatti dhufaa fi yoom dhufa kan jettan immoo artistiin keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e kun YouTube chaanaalii isaa Xiiqaa Tafarii jedhee banatee kan jiru hordoftoota gara 100,000 olii kan qabu irratti kan dhufuudha jechuudha. Description box yookaan koomentii jala akkaawuntii isaa siniin ka'a. Egaan daawwattoota keenya artistii kana bukkee dhaqee dhaabadhaa. Sabiskiraayib gochuu fi illee hin dagatinaa siniin jecha daawwattoota keenya. Artistiin keenya kun immoo maal jennaani nagaan kuttu jennaani yoom kan dhufu kan jettan immoo artistiin keenya kun ayyaana dabarsee gaafa guyyaa 5-6 booda akka dhufullee dubbatee ture jechuudha. Artistiin keenya kun mee akkamitti simattu? Artistii keenya kana nagaan kottu siniin jecha. Egaan daawwattoota keenya viidiyoon har'a qabadhee dhufe kana ture. Hamma dhumaatti waan nu wajjin turtaniif galatoomaa siniin jecha. Amma viidiyoo kan biraa walitti deemnutti immoo gama kiyyaa nagaatti. YouTube chaanaalii keenya kana immoo sabiskiraayibii akkasumas sooshaal miidiyaa qabdan irratti illee viidiyoo kana immoo sheer gochuu hin dagatinaa. Laayik godhaa kan nama beekuuf illee gargaaraan siniin jedha. Galatoomaa.